miti kun sirrii miti jedhanii Oromoon bira dhaabbachuu qaba waan miidiyaa kana irratti deemamu kanallee akka Oromoon bira dhaabbate irratti dhaabsisu gochuu qaban jedhe malee ani Andaalemiin jibbee yookaan mucayyoo jaaladhee miti jarri nan beekallachuu ani garuu ilmaan Oromoodha yaada koo iyyeeffadhe malee akkas jechuun barbaade galatooma hundi keessanii halkan gaarii qabadha. Gootni galatoome anis waa dubbadheen bu'a Oromummaa seenaa yaada gaarii kaastittaatis galatoomi nuyi warri asirra jirru yaaduma mataa keenya akka ilmaan Oromoo tokkotti yaada olii ilaalla kan seenaan kan anaaf hin liqinfamne seenaan sirriidha jee giddiyaan natti hidhuu hin danda'u ani immoo gootatti kanadha jedheen sirriitti himeen dirqamaan yaada koo fudhachiisuu hin danda'u akka ilmaan Oromoo tokkotti garuu platformii TikTokii kanaan yaada keenya olii kennachuu dandeenya. Kanaaf ani akka ilma Oromoo tokkotti Andaalemiin nan kabaja akka Oromoo tokkotti akka artistii Oromoo tokkotti nan kabajaani nan jaaladhaani. Qananiinis akkasuma obboleettii keenya aartii keessattis nama shoora olaanaa qabudha. Kanaaf akkaataa seenaan haasaa turteen akkaataa duuti Hacaaluu fi duuti mucaa kanaa gonkumaa waliin argu. Dhugaan Hacaaluun badee jechuun dhugaa mucaa kanaas hin badaa jechuu miti. Yoo namni dhugaa namaa dhoksellee waaqnis dhugaa dhoksu seenaanis dhugaa dhoksu. Kanaaf akkaataa Hacaaluun itti du'ee fi akkaataa mucayyoon kun itti duute gonkumaa waliin argu jechuudha. Mucayyoon kaleessa wanna ta'aa turtellee even yoo dubbanne inni caa dhugaa bilisa taanee haasofna naqeenne kaleessa maal akka ta'aa ture dhugaasaa ta'uu sobasaa ta'uu dubbatachaa turteetti. Garuu eenyutu sana dalagee mucaan kun du'aatii mucaa kanaaf sababa ta'uu waan danda'u eenyudha haasa jedhu eenyuyyuu warri asirra teenyee haasaa jirru beekuu hin dandeenyu. Seeratu itti deema murtoo seeraa eegnuunis akka mucaa kanaaf immoo hin falmina. Andaalem immoo qulqulluudha yoo ta'e amma shakkamaadha. Mucaa kana bukkee jiru haadha manaa isaati haadha manaa isaati itti gaafatamummaa qaba haadha manaa isaa gatii ta'e ani obboleettii kiyyatoo ta'e kanumadha ejjennoon koo jechaadha. Ani Andaalemiin nan jaaladha garuu lubbuu koon kennuuf yaaniin dhugaa dubbachuuf. Gaafa dhugaan haasoo jechaadha. Akka nama aartii Oromoo tokkotti nan jaaladha nan kabajaan obboleettii koo too taate amma kafiil gochuu dandeenyu tokkoon keenya beektu. Eenyuyyuu taanaan warra asirra teenyaa sun garuu mucaa kana immoo kaleessa maal turte akkamittiin ejjennoo akkasiillee yoo ofiin of ajjeessee ta'e ejjennoo kaleessa maaltu kana gochuuf maaltu ishee dirqamsiisee kajoo adeemsa seeraatiin wanna adda boodha. Andaalem immoo dhugaa qaba taanaan isaafis immoo deebineen falmina erga murtoo tokkorra geenye murtoo tokko arganne waa'ee du'aatii obboleettii keenya kana Andaalem immoo hin jira lubbuudha isaafis immoo falminaa Oromoon hundee jechuun barbaada. Kanaan ala garuu Andaalem akkasidha Andaalem qulqulluudha Andaalem maaloodha jechuu irraa ta'uuf kusanne kana gatiin dubba'eef immoo ani Andaalem jibbitaati Andaalemii akkanaan hin jenne kuni yaada kooti obboleettii keessan ta'es kanumadha. Andaalem qulqulluu taanaan immoo hin jaalanna Andaalemiin ammallee jechaadha garuu shakkamaadha dhimma lubbii gatii ta'eef itti kan gaafatama yoo ta'e itti gaafatama dhuguma gocha sana raawwatee argameera taanaan yoo inni raawwatee hin argamne qulqulluudha ta'e immoo boruun bahaa hawaasni Oromoo bal'aan isa jaallata isa simatee akkuma duraa jiraachuu jalqabaa jechaadha. Kanaan ala teenyee wanni murtoo kennu tokkoyyuu hin jiru. Dhaggeeffadhu Oromoo kanatti godhattu kuni amma nuti asirra jirru agaruu fadhaaluu fi nuti qaama mana murtii abbootii seeraan haa ta'utii
Iyyaadatta yoo ta'e yookaas beekta ta'uu danda'a. Ta'uunis ni danda'a. Taaju shurrubbee biyya Jarmanitti anaanaasa ajjeese. Gaafa anaanaasa ajjeesu ana ajjeese dibata. Ana ajjeese jedhe wanti dhufu hin jiru. Taaju shurrubbee artistii Oromoo nama beekamaadha. Namni gara artistii sana goree gatiin nama ajjeese dhaga yookaas nuuf ba'u yookaas akka sadii hin jiru jechuudha si galee. Mucaan gaafa poolisiin dhufee gaafatu akkuma harkatti dhugaadha ana ajjeese jedhe. Namni isa waa tokko godhu jiru. Ammallee Andu'aalamii intaloota na ajjeeseera taanaan ana ajjeese yoo jedhe anaafatti homaa gochuun hin dandeenyu jechuudha. Seerarratti farada firdi isaa bideenuma baanama jiru waan ta'eef ana dhayuu jedhe. Si galee garuu inni aga ananitti jedhetti nuti immoo teenyee isadha akkasidha achidha sababa isheen duuteef yoo mallee of darbattillee maaliif sababaan sababni isheen of darbatteef jedhamee yakkamaa wanta ta'uuf natti fakkaatu. Sanaafuu sanas ta'e kana sanaan Andu'aalamiinis intalloos hin beeku akkuma Oromoo kamii miidiyaatti arganii akkanuma jechuu barbaada. Waama fedheef galatomaan kan gaarii sun fotoogiraafuuf deemna waan ta'eef. Kan gaarii qabaadha galatuma. Khayrii wal na argisiisu. Kiloogiraafii jedhanii